Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya daawwachaa kan jirtan kun qophii lawataati. Qophii lawataatiin egaa dargaggoota qaqqaxalee hojiiwwan adda addaa keessumaatiyyuu hojii kalaqaa irratti bobba'uudhaan milkaa'oo ta'an egaa dubbisneeti kan isin biraan geenyu. Qophii lawataa guyyaa har'aatiin ammoo maal biraan geessu kan nuun jettaniif egaa dargaggoota tokko biratti argamneeti kan nuti jirru. Egaa dargaggoonni kunis kalaqaa isaaniitiin yookaan immoo kalaqaa hojjetaniini fudhatamummaa argatanii kalaqni isaanii kun ammoo sadarkaa biyyaatti beekame gara gabaatti dhufaniiti kan isaan jiranii. Dargaggoota kana waliin turtii taasisaa maalummaa kalaqa isaaniis isin daawwachiisa. Daawwattoota keenya wal nu bari. Eeshi maqaan koo Abiraam Isheetu jedhama. Ani hundeessaa Salaalee Motors jedhama kaampaaniin keenya hundeessaa Salaalee Motors fi hojii gaggeessaa Salaalee Motorsiiti. Salaalee Motors kan jennu kana kan nu biratti argamu kana. Ejeen yaa. Toleme gara hojii kanatti jalqaba akkamiin dhuftame maaltu isin kakaaseeti motoroonni hedduun isaanii kanneen biyya alaatti galfamanillee haa ta'u hedduun biyya keenya keessatti ni mul'atu maal yaaddanitti gara kanatti seentame kaayyoon keessan jalqaba maal ture? Rakkoo gaafa namni rakkoo agarre rakkoo fura akkuma jedhamu daa'imummaa keenya irraa kalaqa adda addaa hojjechaa turre kadhaa kanarratti kan hundaa'aatti hojjechaa ture ana kan Salaalee kaara Motorsiis hundeesse ana. Gaafa kana kan hojjechaa turre umurii xiqqaadhaan hojjechaa ture iyyuu ergas yeroo tokko walitti qabadee amma akka nama 7-8 ta'an hojjechaa jirra kalaqa baay'ee biyya keenya fi fidaas jira jechuudha. Fakkeenya amma gara motora kanaatti gaafa dhufnu motorri keenya elektirikii hojjeta motorri kana dura turan aannan irraa galan beenzilaan hojjetan gatiin beenzilaa immoo baay'ee guddiidha alarraa galchina waan ta'eef beenzila kun immoo baay'ee guddiidha. Kan rakkoo biyya keenya kana furuudhaaf motora elektirikiidhaan hojjetu motora chaarjeriidhaan ofirra deebisee fayyadamuun hojjetu ofiinne jechuudha. Kun immoo biyya keenyaaf furmaata guddaa kan qabatee dhufuudha. Kana malee kalaqa adda addaa baay'ee hojjechaa jira jechuudha. Ammaaf kana qabannee dhufne malee kalaqa baay'ee biyya keenya qabannee gara nabaatti jira jechuudha. Tole akkuma tu kaastee gatiin boba'aa hedduu gatiin isaa qaalaatii kan jiru biyya alaatii gala waan ta'eef maalirraa dalagdamee kana motorsaayikilii asitti arginu kana hangi isaallee guddaadha. Bifaanillee yoo ilaalamu waan modernaayis ta'e yookaan waan ammayyoomee fakkaata maalirraati kalaqxan? Kalaqa kana akkuma isin jedhe kalaqa konkolaataa hojjechaa ture kana dura. Dursitanii jechuudha. Kana dura konkolaataa elektirikiitiin kan Salaalee kaar kaampaanii jedhamee beekama kaampaaniin keenya konkolaataa oomishaa ture. Amma garuu konkolaataa doon ta'in biyya keenyaaf kan furmaata qabatee dhufe kan rakkoo furuu danda'u fakkeenya naannoo hundarratti oduu fudhachuu baanee naannoo Addis Ababa kana ilaalle gidee karaan cufamuuf haadha kan nutti agarru. Cufuumsa karaa kanaaf immoo motorri kun baay'ee koodee limaatiin hojjetamaa hin jiruuf naannoo irratti ganaa hojjetamaa Finfinnee keessas hojjetamaa hin jiruuf sammuu rakkoo guddaa rakkoo karaa tiraansmaangii tiraanspoortii jiru kana furuu danda'uuf kan hojjenne meeshaan irraa hojjenne meeshaa parsantii 75 meeshuma naannoo keenyatti argaman irraa hojjenne jechuudha. Shiitii meetaalidhaa fi meeshuma naannoo keenyatti argamanii parsantii 20-25. Maal fa'i wanni naannootti argaman kuni waan naannoo keenyatti argaman irraa hojjetan sun meeshaalee maal fa'i? Meeshaalee gataman immoo meeshaalee hojiirra jiran? Ammaa fi meeshaalee gatamanis meeshaalee hojiirra jiranis fakkeenya laameeraa adda addaa kan ijaarsa manaatiif itti fayyadamnu jira biratii adda addaa jira isa fayyadamuudhaan kan konkolaattota kan hojjechaa jiru jechuudha. Meeshaalee adda addaa kan naannoo keenyatti argaman irraa jira jechuudha. Kan gabaa irratti argannu oomisha biyya keenya kan ta'an amma fakkeenya laameeraa fudhan as bushooftuu keessatti fa'aa oomishamaa jira jechuudha. Kun immoo oomishuma biyya keenyatti irraa amma parsantii 80 kan hojjennu jechuudha. Meeshuma naannoo keenyatti argaman meeshuma adda addaa tajaajila adda addaatiif itti fayyadamu walitti qabnee kan ittiin hojjennedha jechuudha. Parsantii 20 immoo kan alarraa galchinudha jechuudha oomisha keenya kan hojjechuudhaaf. Kan alarraa galchitan kun meeshaalee akka kanneen kamii fa'i? Kan alarraa galchinu ammaaf baatiriidhaa fi dinaaboo alarraa galchina. Kana malee invertarii kan jedhamu jira kan siistama nuuf tootu isas alarraa galchaa jirra. Ammaaf kaampaaniin keenya gaafa guddate immoo isas immoo biyyuma keenya keessa oomishuu dandeenya jechuudha. Isa sanillee kan biyya alarraa galchitan sunillee? Isas immoo waliigaltee adda addaa raawwachaa jira jechuudha biyyuma keenya keessatti oomishuudhaaf waliigaltee adda addaa hojjechaa jira. መጀመሪያ የምንሰራው ፈጠራ መኪና ነበር። kalaqni keenya jalqabaa konkolaataa elektirikaan hojjetu ture. Akka carraa ta'ee dorgommiin ture isa simoonnee mooraa kana seenne. Carraan barnootaas nuuf kennamee gara Chaayinaa deemnee achittis wanti argine baay'inaan kan isaan fayyadaman motorsaayikilii elektirikaan hojjetudha. Inumaayyuu konkolaataa caalaa motorsaayikiliitu heddummata. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti konkolaataan daandii cufee yeroo baay'ee waan dhiphatuu fi rakkoo kana furuuf gara hojii kanaatti seenne. ይህን ሳይክል ለመስራት ወሰንን ማለት ነው። Erga kana gara gabaatti fiddaniiti agamittiin beekamtan jechuun dhaabbileen adda addaa si waliin hojjechuudhaaf agam fedhii qabu yookaan immoo gabaa irratti fudhatamummaan keessan agami maal fakkaata yeroo ammaa kana? Eeyyeni nusi akkuma duratti hin jedhe konkolaataa oomishaa turre
konkolaattota oomishumatti deemne fakkeenya amma haala biyya keenya gaafa laalle namni tokko konkolaataa bitatee deemuudhaaf maallaqa guddaa barbaachisa. Biyya keenya keessatti kan konkolaataa qabatu abbootii qabeenyaati. Saafuun immoo abbaa qabeenyas hiyyeessas akka kiisha isaanii hin goddaamne jennee kanuma wal madaalu hundumtuu akka shufeeritti hojjennee mootora kan hojjenne jechuudha. Namni hundumtuu gatii qallaadhaan bitatee itti fayyadama waan ta'eef kana malee oomisha biyya keenyatti kan alarraa galurree waan adda ta'eef uummanni keenya haala qallaaliin bitatee itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Kana malee gatii qallaaliidhaan kan gabaadhaaf dhiyaata jechuudha. Kan alarraa galuun parsantii harka lama wal caalan harka lama baay'ee gatiin isaanii baay'ee wal caalu waan ta'eef amma tajaajila baay'ee fudhannee hojjechaatti jira jechuudha. Orderii baay'ee fudhannee oomisha kana oomishaatti jira. Namoonni oomisha keessan kana jaallatanii baay'ee guyyaatti orderii akka 20-30 fudhachaa jira. Onlaayinii orderii fudhachaatti jira. Orderii baay'ee fudhachaatti jira jechuudha. Tole gara mootora keessanii kanatti adeemnu mee qaamolee mootora keessanii kun hedduu isaanii asirratti kan argamu gogaarraa kan hojjetame illee jira. Sibiilota adda addaa irraa illee kan hojjetame jira. Qaamoleen isaanii kun gogaa kana eessaa fidanii ittiin hojjetan? Akkuma isin jedhe parsantii amma 75 amma 80 meeshaa naannoo keenyatti argamu irraa hin jedhe gogaan fakkeenya amma liizarii adda addaa kan hojjetamu gogaa irraa waan ta'eef gogaa kana immoo meeshaa biyya keenya waan ta'eef isa kana koostii baanu dhufuudhaaf baasii baanu wal madaalchisuudhaaf meeshaa naannoo keenya fayyadamna jechuudha. Kun amma liizariin jira mana soofafaa hojjetanitti isaan bira ordarrii goone fakkeenya amma gaafa mootora elektiriikii kana 50 hojjenne kan 50 isaan biratti ordarrii goone isaan firree hojii carraa uumne isaanis immoo nuuf hojjetanii nuuf dhiyeessan jechuudha. Gogaanis biyyuma keenya keessatti oomishama. Gogaanis biyyuma keenyatti oomishama waan ta'eef kanuma kana fayyadamna jechuudha. Akkuma sitti kan alarraa galchinu inni guddaa kanneen akkamii fayyamee qaamolee mootoraa kana keessaati yookaan mootorsaayikilii kana keessaa kanneen alarraa galfaman isaan kami? Isaan alarraa galchaman baatiriin isaanii keessa jira fakkeenya invertariin ispiidii kan nuuf to'atu kana waan ta'eef baatiriin isaa karaa kamiin jira? Baatiriin isaa achi keessa jira. Isaan baatirii kana kan alarraa galchina. Baatirii ammaa fi biyya keenya keessatti oomishuu hin dandeenyu. Wanni inni namni jiru garuu boodatti deemuu dandeenya. Ammaaf garuu waan dandeenyu jennee booda itti cimsachaa deemna. Invertarii ishiin jedhamtu immoo ishii tana isaan ala kan hafe meeshuma naannoo keenyatti argaman irraa jechuudha. Kan hunda isaa hojjenne meeshuma naannoo keenyatti argamu fayyadamneeti kan hojjenne jechuudha. Qaamni gara dudduubaa kunitti argamu kunoo? Isaanis akkuma isin jedhe shiit meetaal irraa hojjetamanii laamera almuuniyeemii fayyadamne jechuudha. Isaan kan hojjenne fakkeenyaaf warri diliivariif hojjetan meeshaa boota tokko gara boota tokkotti geessuudhaaf gaafa fayyadaman meeshaa amma kiiloo ajajaa fudhatanii gara biraarraa keessumaa namoota daldala keessa jiran jechuudha. Eeyyeen daldala keessa meeshaa adda addaa warri deddeebisan fakkeenyaaf amma Addis Ababa keessa fa'aan baay'ee Finfinnee keessa waan baay'atu diliivarii warri hojjetan isaan amma meeshaa mootorri kana dura ture kana irraa galu boortatti baatatanii fayyadaman meeshaa gara orderii gaafa fudhan deeman waan akka baargarii keekii fa'a kun keenya garuu achi keessatti qabatee almuuniyeemaan ta'uuf baay'ee natti agarsiisime kana. Amma kana fankishinaal hojjenne malee kana caalaa fooyya'amanii hojjetamaa jira jechuudha. As keessa kiiloo 20 amma 30 fudhatee deemuu danda'a jechuudha. As keessatti erga godhanii itti qollofatanii deemuu danda'an jechuudha. As keessatti immoo fakkeenya hojjettoonni mootummaa adda addaa fa'aan oomisha keenya kana waan ajajachaa jiraniif isaaniif kan hojjetame jechuudha. Kun immoo oomisha isaanii as keessatti daftarii adda addaa as keessa godhatanii matsaafa adda addaa as keessa godhatanii deemuu danda'ani. Kana malee asitti hin baratamne malee naannoo Adaamaa Hawaasatti fa'a haadholiin keenya irree gidee taakiliidhaan deemanii meeshaa gara gabaa deemanii shunkurtii fi timaatima fa'aa bitatanii dhagarra. Waan manaaf isaaniif oolu. Eeyyeen isaan waanuma nyaataniif oolu kan akka zambiilitti fayyadamanii shunkurtii timaatiiwwan adda addaatti bitatanii itti naqatanii galuu danda'an jechuudha. Asumatti kana malee immoo baasii homaan qabu kan alarraa galuun akkuma isin jedhe kan adda godhu wanni guddaan irratti kaayyeffannee hojjechaatti jirru waan tokko gaafa biyya keenyaaf hojjennu namni kan alarraa galu saniin baay'inaan kan filatu dhuguma kan alarraa galu kwaalitiidha meeshaan isaan hojjetan baay'ee cimaadha. Keenya immoo gatiin qannasa waan ta'eef keenya bitachuun qaban maaliif kwaalitii darajaa isaanii jedhanii waan yaadaniif. Nu garuu akkasitti miti kan hojjechaatti jiru kan alaatan caasisaatti jira jechuudha. Gatiin keenyas qulqullina meeshaa keessanii qulqullinni meeshaa keenya ol kaa'aadha. Kana malee akkuma sitti kana dura kan alarraa galu fakkeenya biyyoota adda addaatti kan hojjetan biyyoota adda addaa jira biyya alarraa galan maqaa isaanii dubbisuun barbaadu malee kan alarraa galan gizee hojjetan ol ka'iinsa lafa biyya isaanii irratti fa'aa hundaa'aniiti kan hojjetan. Haala naannoo isaanii qorataniiti kan hojjetan malee biyya keenya Itoophiyaa dhufanii qoratanii nuuf hojjetan jechuudha. Isa akkasii rakkoo akkasii kana faatu nu mudata biyya keenya keessatti. Immoo maaliif oomisha isumarree hojjetachuu hin dandeenye kan jedhu nunis immoo haala naannoo keenyatti waan hojjenneef kun furmaata guddaadha kan biyya keenya qabatee dhufe jechuudha. Kan irraa galu sanii kan adda isa godhu tokkoffaa haala naannoo keenyaaf baay'ee mijataadha. Inni lammaffaan beenzila fayyadamu jechuudha. Gatii qaaliidha baay'ee beenzilli amma alarraa galchan waan ta'eef doolaariidhaan binna kanas immoo doolaar alarraa galcheen galuu kana irreen dhufan jechuudha. Baasii biyya alaatti baasnu sana illee xiqqeessachuudha. Karaa lama baasna baasii gaafa alarraa galchinu mootora kana doolaariidhaan binna isa malee meeshauma isaa kanayyuu qarshiitiin binna. Meeshuma kana qarshiidhaan binna
spare parts sarre doolaarumaan binna achuma doolaariidhaan irraa gala. Isa malee immoo beezila fayyadamu gizee doolaariidhaan irraa gala jechuudha. Isa kana kan hunda hir'isne oomishni keenya kun biyya keenya keessatti hojjetamu isa furmaata guddaa qabatee kan dhufe jechuudha. Tokkoffaa elektirikii hojjeta. Inni lammaffaa immoo meeshuma naannoo keenyatti irraa waan hojjetamaniif spare parts konkolaataa kana yeroo barbaadanitti nu biratti argachuu danda'an jechuudha. Kana malee dhiyeessuu hunda qabna. Gaafa nurraa bitatan waliigaltee adda addaa qabna waan ta'eef gaariin tirree hin qabna. Gaafa konkolaataan keenya kun taphalaa ishee nu biratti kan deebisanii hojjechiisan jechuudha. Malee meeshaan hundi isaa meeshaan naannoo keenyatti irraa hojjetama waan ta'eef yeroo barbaadanitti argachuu danda'an. Inni rakkoo ta'e amma kana irraa galu gaafa waan tokko sistemni isaa taphalaa ishee amma alarraa dhufutti faa gaafa dhaabbatantu agarra. Yeroo dheeraa fudhata sanuu. Yeroo dheeraa fudhata. Kun immoo oomisha biyya keenya waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti argatan jechuudha. Kana malee haalli amma biyyi keenyatti deematti jirtu karaa mootummaan keenya irree hojjechaa jiru waan shaggaa ta'eef kooriidar limaatiin hojjetamaa jira. Daandiin mootoroota kanaaf hojjetamaa jira. Isarra karaa akka qallaadis jechuudha namni tokko kan nuuf hojjechaa jiru kun mootorri kun nama guddaa haadholii keenya firre daa'imman firre ijoollee hunda nama hunda kan qabatee tuni. Kiloogiraama haga meeqaa sochoosuu danda'a? Kiloogiraamni isaanii wannoodha adda adda jira. Kiloogiraama kan daa'ima hojjetamtu jira kan nama guddaa hojjetamtu jira. Amma kiloomeetira sadarkaan hojjetamaa jechuudha. Amma kiloogiraama 250 kan baachuu danda'antu jira jechuudha. Saafuu nama guddaadhaafis kan hojjetu jira. Ofiirree kan baalaalsuuf godhu jira jechuudha. Moodeelii adda addaa qabna kana isa fankishinaaldhaaf garan kunne malee. Moodeelii adda addaa jira fakkeenya amma haadholiin keenya ofuu barbaadan kan miila 3 jira. Ofii baalaansii godha isaan qasumareen dhufanii deeman jechuudha. Kana malee kan qaama miidhamaa hojjechaa jira jechuudha. Kan qaama miidhamaa warri miila hin qabne akka qallaalitti yookaan immoo warri kan qabne akka qallaalitti kan oofuu danda'an irree oomishaa. Haala isaaniif mijataa ta'e. Haala isaaniif mijataa ta'e dizaayinii goonee hojjechaa kan jiru jechuudha. አሁን የነዳጅ መኪና እየተከለከለ ስለሆነ እኛ ደግሞ የኤሌክትሪክ ሞተር አምጥተን yeroo ammaa kana konkolaattonni boba'aan hojjetan ittifamaa waan jiraniif nutis maaliif kan elektirikaa hin dalagnu jennee maallaqa arganneen hojii kana jalqabne motorsaayikiloonni hojjennus gosoota adda addaa qabu kan qaama miidhamaaf hojjennus ni jiru motorsaayikiliin qaama miidhamaaf hojjennu kunis miila 3 waan qabuuf haala salphaan kan itti fayyadamanidha. ስለዚህ ምንም አያስቸግራቸውም ዝም ብሎ ነዳጅ እየሰጡ መሄድ ብቻ ነው ማለት ነው። ቀላል ነው በጣም። kanneen qaama miidhamaaf oomishtan kun immoo kanarraa maaltu adda godhame meeshaalee irraa oomishtanis ta'uu danda'a haalumti kalaqa keessaniyyuu maaltu adda godha isa kan namoota akka biraarraa qaama miidhamaadhaa fi kan ijoolleedhaa fi kan haadholii keenya hojjetamu hundumtuu adda addaa fi kan dargaggeessa hojjetamu fakkeenya isaan kun amma dargaggeessa hojjetamaa jiranii namni barbaada oofuu danda'a garuu haala qallaaletti ati odoo amma sitti agarsiisee haala qallaadhaan oofuu dandeenya jechuudha wanni ulfaatu hin jiru rakkoon qabu wanni ulfaatu hin jiru baay'ee qallaalidha fakkeenya amma kan qaama miidhamaadhaaf hojjennu baalaansiif godha miilli isaa miila 2 duuba waligala miila 3 qaba baalaansiif godha ofuma isaati kan qaama miidhamtoota miila 3 qaba akka kan namoota kanneen biraa miila 2 qofa qaba miti jechuudha 2 miti 3 qaba ofii baalaansiif godha haala qallaalidhaan oofuu danda'anii warri miilli isaanii hojjenne harkaan qabatan jechuudha firiinii harkaan qabatanii miilli isaanii hin barbaachisu harkaan kan qabatanidha jechuudha ispiidiin isaas immoo ispiidii isaa ofii soofteerii isaa fe'ame waan qabuuf haala qallaalidhaan kan itti fayyadamuu danda'an jechuudha isa malee rakkoo adda addaati irraa kan isaanii eeguudha jechuudha konkolaataan isaanii hojjechaa jiru kan haadholii keenyaaf sirree hojjennu warra baalaansii gochuu hin dandeenye namoonni guddaan waggaa 40 waggaa 50 ol dabara waan jedhaniif isaaniif sirree kan kotti sadii hojjechaa jirra jechuudha gaafa miila sadii ta'u ofii baalaansiif godha haala qallaalitti oofuu danda'an kana malee immoo namoonni kaanis noormaaliin isa irra cirgabaree kan haala qallaaliidhaan oofuu danda'a inni baalaansiif godha jechuudha abbaa miila sadii akkan haasaa keerra hubachaa jirutti konkolaataalee kana dura akka kalaqaa turtanidha kan inni raawwatu konkolaattonni keessan sun amma hin jiru kalaqa sanallee itti fuftanii jirtu konkolaattonni sun hin jiru jiran konkolaataa 3 oomishneerra konkolaataa 3 oomishne naannoo salaalee warra dhufanii beekanoo jiraatan achi keessatti tajaajila ittiin kennaa jira magaalaa san keessatti tajaajila ittiin kennaa jira konkolaattota sanii garuu ammaaf kan rakkoo biyya keenya fuura jennee qabannee dhufne isa kana amma konkolaataatti odoo deemne amma nama muraasa bitachuu danda'a akkuma isin jedhe qarshii guddaan gaafatu hiyyeessa dureessa hin jedhu nama abbootii xiqqoo nama qarshii qabutu bitachuu danda'a immoo rakkoo hiyyeessa dureessa waluma qixxee goone furuudha isa kana hojjenne rakkoo biyya keenyas furra rakkoo hiyyeessas furra jedhee garanatti dhufne jechuudha. Mee hojiilee hojjetan kanaan hagam dhaabbilee adda addaa wajjin hagam beekamtii argattanii jirtu kallattii mootummaatiinis ta'e kallattiidhaan yookaan kallattii mootummaatiin alatti illee beekamtii hagam qabdanii yookaan badhaasota adda addaa illee akka fudhatan quban qaba inni sun maal fakkaata? Beekamtii baay'ee arganneerra kan beekamtii akka argannu nu godhe wannan hojjenne irratti hundaa'aniiti akka biyyaatitti dorgomaa turre akka biyya muudusitti akka Itoophiyaatti dorgomaa turre
uummannis turre beekamtis immoo arganne biyyoota adda addaa ture biyyoota Chaayinaa turre akka deemnee barannu godhanii barumsa sirrii argannee dhufne jechuudha. Achi deemtanii barattanii dhuftanii? Gara Chaayinaas deemnee baranneerra. Ana bicha oduun ta'in hiriyoota kiyya qabadhe hiriyoota kiyya wajjin deemnee barannee kan dhufne jechuudha akka nama ja'a taane. Amma oomisha dandeettii guddaa hin qabnu oomisha keenya kana gara gabaatti baasuudhaaf kan biyya keenyatti deebine jechuudha. Kana malee akkuma naan jette dorgommii adda addaas immoo mo'annee turre. Dorgommii kana immoo tokkoffaadhaan mo'anne. Akka tokkoffaadhaan mo'annu kan nu godhe oomisha keenya irratti hundaa'uudhaan wanno adda addaa keessa dabarreetti dorgommii adda addaa keessa dabarre dorgommii guddaa keessa dabarreetti kan mo'achuu dandeenya. Hawaash baankiitti mo'annee turre. Hawaash baankiin akkuma mullaa Itoophiyaatti kan dorgommii qopheessa ture irratti tokkoffaa baane. Naggaad ራስ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ራስ ሞ ተቆፋ ባነ jechuudha. እኔ እዚህ ሀገር ፈጠራ በደንብ ቢሰራ ባይ ነኝ። Ani biyya kana keessatti kalaqarratti aalaan osoo hojjetameen jedha. Sababni isaas Chaayinaa dabalatee biyyoonni gurguddoon hojii kalaqaatiin guddatan. Haa ta'u garuu biyya keenya keessatti kalaqaan guddachuudhaaf gufuuwwan garaagaraa yoo jiraatanis kalaqa tokko ciccinee hojjennee yoo agarsiifne mootummaanis yoo deggere biyyi keenya kalaqaan guddachuu dandeessi. Akkasumas nama kalaqatti nu jajjabeessu yoo arganne ijoolleen mana ta'anii kalaqa garaagaraa hojjetanis jabaatanii kalaqa isaanii mul'isuu qabu. ደፈር ብለው ያላቸውን ነገር አውጥተው ቢያሳዩ አሪፍ ደረጃ እንደርሳለን ብዬ አስባለሁ። Fuulduraatti caalaatti hojiiwwan gama konkolaataatiin illee hojjechaa oomisha konkolaataatiin illee hojjechaa jirtan dabalatee motorootuma kanallee akkuma kaasaa jirtu hojiiwwan hedduudha kan isin hojjetaa jirtanii kan qaama miidhamaa hojjetaa akka jirtan kan daa'immanii kan namoota baay'ee hojjetaa akka jirtanidha kan naaf kaasaa jirtu isa kana caalaatti guddistanitti fufuuf gara fuulduraatti maal kaayyeffachanii jirtanime? Eeyyeen akkuma duroo isin jedhe erga motoroota kana gabaatti baasne moodelii adda addaa qaban motorootni kun moodelii baay'ee waan jiraniif amma isaan kana gabaatti baasuudhaaf kan hojjechaa jiru. Erga kun gabaatti ba'e konkolaataa sirrii gabaatti baasuu dandeenya jechuudha. Dura garuu isa xiqqaa kanarraa hojjammarre baay'inni sun immoo nuuf qalala jechuudha. Dura rakkoo jiru irratti waan hojjechuudhaan konkolaataa waan hojjechuu dandeenyuuf yeroo gara konkolaataa deemne baay'ee ulfaata. Garuu konkolaataa waan hojjechuu dandeenyuuf gara motoraatti gaafa gadi deebinu tun baay'ee nutti qalalti jechuudha. Erga kana hojjennee oomisha keenya kana gabaatti baasne isa konkolaataa motora san biratti irra deemuu dandeenya. Motoroota kanaa moodelii adda addaa jira akkuma dura sittin kan qaama miidhamaa jira kan dhodhiidhaaf ta'an jira kan nama guddaadhaaf ta'an jira isaan kana hundumaa oomishaa jira jechuudha. Ji'a tokko booda kan gabaa irratti baanii gurguramanidha jechuudha. Tijaajila fudhannee waan jiruuf ji'a tokko booda kan dirjitiin keenya marraqamee gara gabaatti baan jechuudha. Isa booda baay'inaan gara gabaatti irra baanee kan gurgurudha jechuudha. Kana malee immoo uummanni irra baay'ee jaallatee sun hojjechaa jira jechuudha. Karoorri waggaa 5-10 ta'uu danda'a kana gidduutti ta'ume dhaabbata akkamii dhaabdanii kana gabaadhaaf raabsuu barbaaddu? Karoora nu qabannee waggaa 3 keessatti waggaa 3 amma 4 keessatti oomisha keenya kana naannoo Finfinnee bichaa doon ta'e naannoo Oromiyaa bichaa doon ta'e Itoophiyaa muuluu keessatti bittinneessinee akka uummanni keenya itti fayyadamuu barbaanna. Rakkoo tiraanspoortii baay'ee guddaatu jira. Rakkoo tiraanspoortii biyya keenya keessa kan erga furre biyyoota Afrikaatti furre gurguruu dandeenya jechuudha. Garuu kan nu kaayeffanne amma waggaa 3 kana keessatti biyyoota Afrikaa doon ta'e biyyootuma Itoophiyaa keenya biyyuma keenya rakkoo ollaa furan malee ufti furan malee kan ollaan deeman akkuma jedhan rakkoo keenya erga furre ka gara ollaa biyyoota ollaa irra deemuu dandeenya jechuudha. Waggaa 3 booda gara biyyoota biraatti imaluu dandeenya jechuudha oomisha keenya kana qabannee. Hayyee dargaggoota kanneen birootiif amma Oromiyaan bal'oodha kalaqoota adda addaa kalaquu ni danda'ama akkuma sirraa raawwachuu ni danda'amu dargaggoota Oromoo kanneen birootiif oomishni dhaamsa isin qabdan. Eeyyee amma ijoollee kalaqa hojjetan baay'eetu jira. Gaafa as geenyu rakkoo baay'ee keessa dabarra namatti fakkaatu malee rakkoo baay'ee keessa dabarreetti kan as geenye bakka chaalenjii guddaatu jira jechuudha amma as gaanitti namni nama gargaaru hin jiru gaafa kalaqa kan hojjetan bakka rakkoo guddaatu jira namni nama hubatu namoonni beekurree warra hin baranne yoo ta'e warrumti baraterree isin hubatan gizee rakkoo guddaa jira isaaf immoo kalaqna kana waan hin baratamneef biyya kanatti hin baratamne biyya keenya keessatti ammasu baraka yeroo ammaa kana jajjabeeffamaa jira malee akkuma agarru siruma hin baratamne wannan namni ma hojjetan namaan faggidee jedhamtu jira. Akka waan hojjetan sun bu'aa hin qabnetti. Ejeen anas waan nama mudateefu naannuma keenya beeksisa kiyya irraa kaasee waan nama mudachaa tureef namni hubadha baay'ee hubadha. Namni garuu gaafa achi bira dabare yaadatu. Garuu ani immoo keessa waan hin dabareefu irraafachuu hin danda'u waan keessa ture. Isaafuu ofiif jabaatanii hojjetan malee baay'ee ulfaata. Namummaa mariisisuun hin barbaachisu. Bakka kalaqa erga qabaatanii kalaqicha erga hojjechuu danda'anii qarshii rakkoon qabu erga hojjechuu danda'anii amma baankiin adda addaa jajjabeessaa waan jiruuf kalaqa kana piroototaayipii hojjetanii gara baankitti yaada isaanii qabatanii erga deemanii yaadni shaggaa ta'e rakkoo biyya keenya kan furuu danda'u ta'e gurguree gabaatti irree baasee qarshiitti kan argachuu danda'u ta'e baankiin fandii gochaa jira jechuudha amma baankonni adda addaa dorgomsisaa jiran ijoollee kana ergaa jira qarshii ammatti argatanii isuma walitti qabanii innis qarshii argata saniis immoo dirjiitiin hin banamu jechuudha ta'e isuma walitti qabanii immoo miila isaanii kaafachuu danda'a jechuudha ammoo guddachaatti deeman isaafuu ijoolleen kalaqa kana qabdan isa malee ijoolleen hin qabnes immoo
karaa barnootaatiin marraqamanii baanii fa'aa wal qabatutu jira. Fakkeenya warri awutoo irratti fa'aa baratan, warri gaarimentii irratti fa'aa baratan yaada adda addaa qabatanii biyya keenya keessatti qoonni baay'een hojjetamni. Ganaa kalaqa baay'eetu barbaachisa biyya keenya keessatti. Saafuu kalaqa kanarratti odoo hirmaatan hojjetanii biyya keenya ganaa wanna baay'ee barbaaddi. Garuu achi gahuudhaaf immoo chaalenjii guddaan nama gaafata. Chaalenjii kana immoo nu gaafatettanii duubatti deebi'uu danda'e hojjechuun akka danda'amu isinitti mul'atu. Hayyee galatoom. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii labataa kan isin daawwachaa turreerraa waan hedduu akka baratan akkatti bohaartan abdii guddaadha kan nuti qabnu. Ani gama koon xumureeraa garuu shaakalli kootti ni fufaa isin qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii qabaadha yeroo gaarii.